Yo, yo. Yo, kuni qeerroo istiidiyooti. Prank nama tokko prank gochuufan deemaa natti bilbilaa jiru. Monet. Prank. Hello, money. Dhaga'amaa asirratti. Nagama yoo ati ani si bilbilee malee telegiraamii irratti beektamis kottaa yoo ati naa bilbiltu. Okay, rakkoon hin jiru. Akkami? Naguma galata rabbii akkami. Nagaa hojiin akkamii jiruuf jireenyi? Hojiin jiruun gaariidha galata isaa. Amma birraan bariitee miti? Amma bariiteetti. Okay, anillee gara hojii deemuufan qophaa'een jira. Xiqqoo dhimmuma wayiitiif asi barbaade tan akkasumatti akkuma mariititti illee ammoo atillee gorsa qabduu akkuma obboleettiitti gorsa qabduu fi yookaan yaada qabduu fi yookaan muuxannoo qabduu naaf kennita. Hello. Nan nagaaru. Okay. Ennaa san irratti waan tokko irratti si mari'achiisuun barbaade beektaa? Rakkoon qabuun. Egaa dubbichi waa'ee jaalalaa wayiiti. Ennaa san irratti xiqqoo si mari'achiisaa. Ammoo akkuma iccitiidhaan qabdaa amanamtuudhaa miti garuu? Ada rakkoon hin jirre. Yaa kanaanillee waan si amanuufan si mari'achuufani. Okay, dubbiin akkam seete asitti jireenya wayii ijaarrachuu fi yaadan qabaa faranjii intala faranjii wayii jaaladhee tan wal jaalannee maatiin ishii beektaa maatiin ishii hin fedhu siif galee nama gurraacha fedhan sirumaa maatiin ishii aniif ishiin immoo walii gallee jirraa ishiin na jaalatti booda kana amala jijjiirrachuu taate achi ani immoo saniif jedhee ta'u osoo ishiin na harkaan bahin ani waan tokko hojjechiifadhee jechaadha biyyatti hojjechiifadhee naa intala warra mootummaan biyya kanaa dubartiidhaan beektaa miti? Yen achi maatii dhiyooti isaaniif maatii dhiyooti. Naa qabeenya qabusii intalli biyya kanan teessu olumaa gadi deemti kaampaanii biyya adda addaatii qabu qabeenya guddaa qabu. Hello. Dhaga'amaa? Hin dhaga'aman. Okay, dhageessee waan siin jedhe dura? Okay, intalli fira mootummaa biyya kanaatti qabeenya qabu ishiin amma manaajara kaampaanii isaaniitti biyya adda addaa deemti. Ani immoo intalli tun akka na harkaan baanee intala qabeenya qabdu asitti jireenya gaariin ijaarradha qabeenya qabu intalli immoo baay'ee bareedduudha anillee immoo jaaladheen jira maatitu garuu xiqqoo ishii rakkoo uumaa jira ani immoo waan tokkoon hojjisiifadhee jechaadha biyyatti. Innaa qarshii guddaa baasetan gara qarshii 50,000 baasetan hojjisiifadhee achi biyyatti. Innaa waan san siin mari'achuufanii meeshaa sanii amma ji'a tokkoon booda hin dhumaa meeshaan suni qalabatii irratti hojjetama beekta akkuma iccitiitti asitti maa ka waan meebii waan jettuun beeku qalabatii irratti hojjetama kinoo qoricha jaalalaan jedhan tokko hin beektaa miti? Isaa qalabatii irratti hojjetamaa ji'a tokko booda fixaa qarshii 25,000 kaffalee fi 50,000 hojjisiifadhee.
Eeshi. Innaa akkuman hojii akkuman xumureeni daftee tonarraa fudhachuu qabdaa naan jedhe namichi naa fuutee tooyi obbira naa kaa'uu dandeessaa haga nama gara kiyya dhufu argadhutti. Okay. Inni rakkoon qabu garuu maal seete roobeeko. Waan akkasii yaani I don't know akkamitti akkan ilaallu akka kiyyatti jechuudha waan kana nama akka takkas gootu hin deeggaruun. Maaliif beektaa? Tokko otoo saba keellee taate jechuudha saba kee nama si fakkaatu sanyummaanii si maaliin otoo nama kee taate aarsaa irratti kan fatta ta'e waan gaariidha. Ani immoo beektee warra adii ta'e garuu nama akkas godhu gonkumaa jechuudha. Maaliif beektaa haroodhu? Akkana dura namoonni waa akkasiillee na taasaan jiru lammii warra adii kana fuudhanii ilmoo godhatanii ilmoo isaanii irratti dhiibbaa ga'e isaan irratti dhiibbaa ga'e waan baay'eetu jira. Ati marra almost nama biraa hin taataani waan qabeenyeen jasmiti. Akka obboleettiitti si gorsaa. Kanaafuu gaarii miti jechaa jirtaa? Ammatti akkanatti illee ani gaarii miti jedha dhugaa maaliif beektaa waan akkasii sin gorsu qabu ammoo lammii kootiyaati barkiyya yoo dhibbaan sirra ga'ee waan akka taate. Maaliif tokko nama si fakkaatu miti lammii biyya kee qilleesti. Karaa nagaatii yoo itti adeemtee fi karaan taaneen yoo deemte immoo milkiin qabu beektee dhumni isaa. Aadaa fi safuu keenyaafis immoo wanta badaadha. Akka kootta kan isa gorsu jechuudha. Si gargaaruu nan danda'a garuu sitti meeqaa'ee ilaaluu dandeessa keessatti. Okay. Kanaafuu amma kana even amma kana baase osoo rakkataa gargaarte yaa rabbi talli kun hiree kiyya taanaan naan kennee hojjette rabbi siyaasa dhagaa. Okay. Ani siin deeggaru kana. Tole. Deeggaru kana. Ila maaliif beektaa dhiikoo gaarii miti kaa. Ati ishis lama hojjannaan intalli maatii isa abbaan barbaadee fuuldura dhaabbate jechuudha. Kana bakka kennuun qabdu dhuguma si jaallatti si waliin ta'uu barbaadde yoo ta'ee jechuudha. Ati bagachuuf jecha wanta kana baasii kee baastee akkas yoo ta'e immoo tarii seen ta'uu danda'a. Hin beekamu wanti lafa kanarra jiru hunduttuu garuu karra yoo soo ta'e isaaniirraan immoo ani akka warra adii fuutu fedhan kan godhe ilmoon kee barumee dhaloota itti fufsiistaa. Waan baay'eetu jira miti. Jiraatta yoo ta'e immoo gara sanatti baalaansii godhu malee gara aadaa kee gara sabboonummaa keessa uummata kee dhiiga kee ittiin fedhan ijoolleen kee kaallee beekuu qabda laalcha keessa galchuu qabda waan dhumaa. Okay. Yaadni kee baay'ee nan fudhadhaa. Anillee mee itti yaadetanii taa'etoo itti yaadetanii yaada kee kanarras itti yaadetanii waan gochaa jiru kanas itti yaadetanii tokkorratti murteessee sitti himaa garuu yoon immoo yaa ta'u jedhee murteesse namichi maallaan jedhe beektaa? Akkamitti si amanee maallaqa hunda sii kennaa in hojjetamu hin hojjetu jennaani akkamitti akka hojjetu akkamittan beeka jennaani yoo barbaadde nama tokko nama amantuu ittan kennaa qalabatii san quba isaatitti nan godhaa san booda guyyaa tokko booda waan itti dhagaame atis hin gaafattaa anis nan gaafadha. Innaa san booda yoo wanna hojjete ta'e achirratti beekuu dandeessaa san booda nama san gadan dhiisisaa naan jedhe. Oh my God. Yoo nani murteesse fakkeenyaaf nan godha waan kana jedhee yoo nan murteesse ati sirratti yaaluu hin danda'a namichi? Hin danda'amu Roobi. Maaliif beektaa waan nan taane tokko anaaf amantiin kiyya hin eeyyamu waan akkasii. Dhiibiin inni hojjetu numaayyuu ana irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa beektaa ana amantiin kiyya iyyuu hin daangeessa waan kana. Okay. Kuni qeerroo istiidiyoodhaa piraankiis gochaa tan jira. Oh my God. Guyyaa beeki mooneet baay'ee adaganyaadha waan naan jedhaniifi guyyaa meeqan itti cinqamee akkamitti akkana haasofsiisu mooneet piraankisiif hin taatu. Shakkeera ani beektaa waan akkasii akkas Roobiin akkam godha akkas gocha danda'a.
Samoofinaan falma beektaa kana duras ijoolleen biraan beektaa bilumaan. Inna shakkaan sitti haasa'asi garuu yoo ta'es immoo rakkoo qabu waan qalbiin kiyya yaadu tokko eenyumaaf waan gaarii nama hawwa malee waan badaa nama beekte. Piraankee warran godhi keessa hanga ammaa garuu situ gorsa gaarii dubbate. Ay karanatti dhuftee dhugaa waaqe. Guyyaa sadii ani itti cinqame. Mee maaltu sitti dhagahame intala mootummaa fira mootummaa biyya kanaati haadha qabeenyatti kanaafuu qorichaan itti goosisuu barbaada faranjii jaaladhennaan sin jedhu mee yaada kana woona abbaan gadaa yaada kana hoo si dhiyeessu mee si maaltu sitti dhagahame? Dhuguma siin jechuudhaaf narri fadhe maaliif beektaa an sin beekaan nama sabboonaa saatiin boontu nama qarshiin si jijjiiru akka hin taane nan beeka. Jaalala moo yoo ta'e qarshiin hin bitu bituun akkamitti ilmoo biyya baasee adiidhaa kaasaa kana kaffalaa jechaan ture jedha. Ofiin lolaa sitti haasa'a bara. Okay, innaani quba keetirratti yaa yaalu onnaan siin jedhu sanoo. Narri fadhee akkamitti illa silaa wanta akkasii ishi abbuma yaadameef ta'uu qaba narra ta'uu hin gonkumaa laalamuu hin qabu. Amma piraankii keenya asirratti cufnaa